duudhaalee nagayaa fi araaraa jedha. Keessattuu akka falaasama Oromootitti nageenyi maali, araarri maali kan jedhu muuxannoo qorannoo biyyaa qorannoolee hayyoota birootiin taasifaman muuxannoo guddina jireenya kiyyaa wajjin wal qabsiisee waan muraasa jechuu yaalaa qabiyyeewwan dhihaatan warra kana namummaa irraa ka'a. Wanni nagahaa kun namooma Oromoo waan Oromoon jedhu kanarraa ka'a. Nageenyi maali? Yaadrimeen isaa maali? Konseptiin isaa jechi nagaha jedhu Oromoodhaan maali? Jechamoota mammaaksoonni nagahaan wal qabatan maaltu jiru muraasa keessaa maloota araaraa maaltu jira? Keessattuu keessoo Oromootitti nagaa waarsan, nagaa buusan kan jedhu akkasuma nagaa Oromoo fi warra kaanii ollaa Oromoo sabaaf sablammii gidduu akkamitti nageenya waareessee jiraata uummatni kun kan jedhu laalla. Dhaabbilee adda addaatu jira nagaa waliin jiraachisu. Nagaan kun keessoo Oromoo qofa osoo hin taane Oromoo warra kaaniifis dhaabbilee aadaa qaba ka har'a gatii guddaa qaban yoo itti fayyadamuu dandeenye. Kan biraa waan yeroo hunda kontroversii ta'e gahee dubartootaa akka Afrikaatti dubartiin miidhamtuu jedha. Gadaan keenya immoo maal jedha? Gaheen isaan nagaa waarsuuf qaban immoo maali kan jedhu laallee guduunfinaa jechuudha. Gara namummaatti akka seensaatti yoo dhufne namummaan maali Oromoodhaan? Namummaa wanni jedhaa maali kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Gara nagahaa fi duudhaalee nagahaa laaluudhaaf aadaa Oromoo keessatti duudhaan nagahaa araaraa tasgabbiif tokkummaa yeroo namaa falaasama Oromoon namummaaf qabu kan wal qabatu ka'uu isaati. Namummaan sirna beekumsaa Oromoon seera waaqaa ittiin hubatu, heera waaqaa ittiin hubatu, hiikatuu fi akkasumas ittiin jiraatu. Wanni namummaa waan heera waaqaa waan jiruuf jireenyaati jechuudha. Namummaan seera uumamaa beekanii ittiin jiraachuu. Seera uumamaa, heera uumamaa, seera heera uumaa beekanii akkaataa sanitti jiraachuudha. Namummaan yookiin horooma wanni jennu kun waa hedduuf keessaa qaba. Nageenyi achi keessa jira, araarri achi keessa jira, jaalalli, kabaji, wal danda'uun, tokkummaan garaagarummaa keessaa, waliin qooduun, waliin yaaduun, wal hubannoon, hiriyyummaan, dhiifamsi, haqni garaa fayyisu yookiin haqummaan, waliin jireenyi waa hedduun namooma kana keessa jira jechuudha. Namummaan namaa hariiroo gaarii immoo namaa waaqaa fi uumama waliin qabuun safarama. Namni nama kan jedhamu hariiroo mishaa, hariiroo gaarii namni uumama kaan waliin qabu, namni waaqa waliin qabu yoo waaqa wajjin hariiroon gaarii hin jirre, yoo nama kaan wajjin hariiroon gaarii hin jirre, yoo uumama kaan wajjinis hariiroon gaarii hin jirre namoonni hin jiru jechuudha. Horoomni hin jiru jechuudha. Karaa biraatiin horoomni jirbii namummaati. Jirbii namummaan qabu eebalu jedha Oromoon. Jirbii namummaan qabu jechuun heeraaf seera waaqaa hubatu jechuudha. Waan uumamee akkatti uumame beekee safuu safeeffannaan hin jiratu jechuudha. Faallaa horiiti, faallaa qabeenyaati jechuudha. Horoomaan masakamuutu irra jiraata. Horoomaan loon masakamin horii qofa laallaan akkuma horii ta'aa jechuudha namni. Kanaaf har'a addunyaa karakkisaa jiru horii qofa maateriyaalistii ta'ee jechuudha. Ilmoon namaa jirbii namummaa dhabee jechuudha. Oromoo dabalatee namni waan horii qofa, waan garaa qofa, waan nyaatamu qofa, ofitti guuruu qofa yaadaa jechuudha. Nagaa keessatti guuran laallaa jechuudha. Kanaaf jirbiin namummaa kan hanqate wal dhibdee wal dhabdeen adda addaa akka malee ka baay'ate
horiitu horooma masakaa jiraa jechuudha. Silaa ka horoomni yookiin namoonni horii masakuu male jechuudha. Namummaan safuun qajeelfama. Safuun waan immoo nama bineensota kaanirraa adda taasisu. Bineensi kaan dheebotuu barbaadee dhuga beelahu argee qabeenyaadha. Namni garuu beelahee dheebotee otoo hin taane safuutu isa oofaa jechuudha. Safuutu isa qajeelchaa jechuudha. Karaa safuun irra isa oofturra deemaa jechuudha. Yoo safuun hin jirre namni bineensa ta'aa jechuudha akka dhabuudhaan. Safuutu badeeti amalli uumamaa kan keessaa dhabame jechuudha. Kanaaf gaafa safuun hin jirre waan godhuu qabu waan godhuu hin qabne gaafa adda baafatee beekiin namni bineensa ta'aa jechuudha. Waan makeessi isaa isa ajaju hojjeta waan ta'eef. Kanaaf safuun waan guddaa ilmoo namaa masaku ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Safuun akka namoonni seerota uumamaa seera waaqaatiin yookiin seera waaqaatiin walitti hidhanii gochoota ofiis seerota kanneen eeganii akka raawwatan heera uumamaa eeganii akka jiraatan gochii raawween namootaas akka kanaan deemu waan taasisaati. Safuun nama gabroomsuu xiqqeessuu tuffachuu kabaja dhoowwachuu afaan baduu sobuu kijibuu sagaagaluu hatuu wantoota hamtuu ta'an waan ceera ta'e waan fagoo ta'e irraa nama eegaa jechuudha. Daangaa waan gochuu qabnuuf gochuu hin qabneef jechuudha. Wantoonni hamma gurguddoo baay'atanii farda nu keessatti waan safuu kana wallaalleef yookiin safuu laalleef jechuudha. Safuun beekumsa bu'aadha. Namoonni hedduu akka kaasanitti beekaan fedhe hayyuu fedhe yoo safuun beeku safeeffannaan beeku yoo ka'umsi isaa safuu kana hin taane bu'aan qabu jechuudha. Ogummaa immoo namaa hangafni beekumsi immoo namaa hangafni guddaan safuu kana ta'uu hubachuutu feesisa. Egaa gata Dr. Gammachuu Magarsaa kaasutti jechoota lamaan kanarraa dhufe na ga'a yookiin nagaya. Kana jechuun maal jechuudha? Namni hamma isaa malu fudhachuu jechuudha. Hamma isaa malu jiraachuu jechuudha. Yoo nagahan jennu fakkeenyaaf quufeetuma ammas quufumarraan ufumatti haran ufumatti guura yoo jedhe nageenyi jiru jechuudha. Qaawwata kaanii saamataa jechuudha. Kanaaf addunyaa irra kan isiin nageenya dhabdees nagaa dhabdees waraanaan wal gurgurtu nagaa kanatu jiru. Biyyoota gurguddoo addunyaa kanaa yoo fudhanne Ameerikaan horii dhalootaaf ta'u gooftee jirti. Nagaan jiru wanni isin addunyaa irra deemtee addunyaa kana booltuuf nagaa santu dhibee jechuudha. Ofitti guuruu isuma hafe ofitti guuruu gaafa ofumatti guuruu si ajjeesuus danda'a. Yoo linkii keetitti nyaanne linkii keetitti fudhanne si ajjeesuu danda'a. Warri gaaris warri ati jedha hartu sun nagaa jettee fudhaan isiniif sitti ka'eessa nyaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf nageenyi hundeen isaa jechi nagaa kun kanarraa akka ka'e hubachuun barbaachisaadha. Nagaa yoo jiraate nageenyatu jira, namoomatu jira, gammachuutu jira, fayyaa fi hormaatatu jira jechuudha. Kanaaf Oromoon warra nagaa waanuma qabu tol gayaa jedha yookiin homa nyaate tol gayaa jedha. Yoo nagaan jiraate waan nama gahaa jechuudha. Waan hin jirretu jiraataa jechuudha. Waan hin qabnetu jiraataa jechuudha. Waan warra nagaa homa qabu tol gahaa homa nyaate tol gahaa jechuun waanuma xiqqoo qaban waliin godhanii nagahaan waliin jiraachuun ni danda'ama jechuudha. Yoo nagaan hin jirre immoo akkasuma jechuudha. Akkuma jedhu nageenyi kan waaqaa waan ta'eef waan hunda of keessatti hammata. Uummanni hunduu sababa kanaaf nagaa ta'uutu irra jiraata. Oromoon akka wanti hunduu nagaa keessa jiraatu barbaada. Ilaalla booda isa farrisas afaan Oromoo aadaa Oromoo kana yoo ilaaltan amma lafa balaan fedhe jiru dhaqanii akkam nagaa jirtu gaafa jettan afaan jilaatiin nagaa isin jedhu.
afaan jilaatiin nagaa jechuun nagaa farrisuu jechuun nagaa markaadhuu jechuun nagaa hawwuu jechuun kanaaf nageenyi bakka guddaa kan qabu ta'uusaa akka Profeesar Asmaroon faa katabeetti barreessetti nageenyi kun waan guddaa waan sammuu ilmoo namaatiin ol ta'e waan guuttataa waan hubachuufuu rakkisaa ta'e bal'aa akka ta'e Oromoo keessatti gama falaasama Oromootiin hubachuun barbaachisaadha. Akka Oromoon dhugeeffatutti nageenyi ardii fi samii kana caalaa bal'ata. Wanni nageenya waan akka ardii samii kana bal'atu gaafa dhabame garuu waan akka qaawwaliin mooti. Gaafa nageenyi hin jirre akka qaawwaliin mooti jechuudha. Kanaaf waan guddaa waan bal'aa ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Jiruu jireenya sirnaa jiraachuuf nageenyi waan ilmoo namaa cufaadha. Murteessaa ta'eef itti fufiisaan jiraachuu qabu. Jireenya sirnaa, jireenya tasgabbaa'aa, leetoo sirna qabu jiraachuudhaaf nageenyi waan itti fufee jiraachuu qabu akka ta'e dhugeeffata aadaan Oromoo. Nageenyi waan jiraachuuf dhugaa haqni uumamaa eegamuutu irra jiraata. Dhugaa haqa uumamaa eegamuutu irra jiraata. Bakka dhugaa haqni jiru nageenyi jira. Bakka dhugaa haqni hin jirre nageenyi hin jiru jedhee dhugeeffata. Oromoo biratti sirbi sirbamu kadhannaa fi raawwileen jiroota adda addaa dubbii fi seeneffamoonni gochoonni bulchiinsaaf seeraa mammaaksoonni dubduriif seenaan himamu cufti nagaa nageenyaa wal qabata. Eebba abbootiin gadaa duratti eebbisan yoo laal waa hundumtuu saniin kan wal qabatu ta'uu arginaa jechuudha. Kanaafuu namnis yoo walitti dhufu nagaa waltee nagaa waltanii jedhee wal gaafata. Dur safuudha namatti dhuftee otoo nagaa waaqaan fuudhee dura darbuun jechuudha. Nagaa waaqaa na dhoowwate waan ta'eef namichi nagaa namatti dhufe immoo dubbii qaba waan ta'eef jechuudha. Nagaa waaqaa waan guddaadha. Nageenyi kun ka waaqaati. Kanaaf eegamaa jechuudha. Waltajjiin kamiiyyuu eebbaan jalqabee eebbaan goolabama. Waltajjiin kan fedhe waa ta'u jechuudha. As keessatti dubbiif taa'anillee yoo ta'e eebbisanii jalqabuun waaqa itti kadhatanii jalqabuun impilikashinii guddaa qabaa jechuudha. Dubbii sana harka 30 haga 40 haga 50 eebbasantu qabbaneessa tasgabbeessaa jechuudha. Amma yeroo tokko yoo jaarsummaa keessatti jaarsoleen afaan walitti baddee wal dhabde eebbifattanii jedhanii gaafatu jidduudhaan. Otoo eebbifanni wal qabdan akkamitti walii galtan faa waliin jedhu jechuudha. Kanaaf akkasitti hubachuu barbaachisaadha. Nagaan waan jiru guyyaatiin wal qabatu, waan jiru jireenyaan wal qabatu ta'uusaa hubachuu barbaachisaadha jechuudha. Waan jechaa qofaa miti, waan gochaati. Wanti ati hojjettu, wanti ati gootus nagaa ta'uutu irra jiraata. Waan akkaan faayidaa qabuuf mararfatamu kan nagaa caalu jiru siin jedha. Waan nagaa jireenyi nageenya jiraannaan jedha Oromoon. Miseensonni hawaasaa hunduu nageenya uumamaa eeguu fi labsuu irratti dammaqinaan hirmaatu. Nageenyi kan nama cufaati. Kanaafuu aadaan Oromoo aadaa nagayaati. Aadaa jiraati jechuun aadaa nagayaati. Gadaan tun kan inni eegaleef jiru hayyoonni hedduun nagaa buusuuf nagaa uumamaa darbee wayii rakkoo nagaa uumamaa wahii irraa ka'ee uumolee kan jedhanii kataban jiru jechuudha aadaa keessatti. Kanaaf aadaan Oromoo waan nagahaa farrisa, waan nagahaa dubbata, waan nagahaa maqaadha, waan nagayaa hojjetaa jechuudha. Dhimmi nagaa bakka hunda jira. Kanaaf uumama hundaaf jecha wanti hundinuu nagaa ta'uu qaba. Uumama jennee jirra kan dhala namaa qofaa miti jechuudha. Bineensi yoo miidhame, bosonni yoo miidhame nageenyi hin jiru jechuudha. Nageenya hariiroo bishaan uumamaati. Wantoonni jiruuf jireenya barbaachisan keessaa isa bu'uuraati. Wanti hundi guutee yoo nagaan hin jirre leetoon hin jirtu jechuudha. Jireenyi hin jirtu jechuudha. Nageenyi wantoota hunduma kan hammatu. Karaa biraatiin yoo ilaalle sirni gadaa kun ilmoo namaa miseensa yookiin ogeessa 5 fi gulantaa yookiin sadarkaalee gadaa 11tti qoqqoodee akka inni nagaan jiraatuuf
nagayaaf jiraatu godhee jechuudha. Akkamitti godhe jedhu haalaan wanni sirna gadaa kana adda taasisu paartilee haa jiru akka hubattanii fi paartileen gadaa dhaabbatoo shantu jira yookiin gogeessi miseensi gadaa shantu jiru. Kunniin jijjiiramuun walitti makamuun walitti dabalamuun hin danda'amu. Namni Oromoo ta'ee dhalate kamiyyuu kana keessaa tokkotti dhalata. Meeqa keessattuu gogeessa keessan akka beeku immoo isinumaaf hin dhiisa. Namni dhalate kamiyyuu guyyaa dhalatee kaasee gogeessota shanan kanneen keessaa tokkotti dhalataa jechuudha. Yaadrimeedhaan waluma fakkaatu maqaan isaanii maqaa bakkatti garaagarummaa waan qaban fakkaatanis gadaan Booranaa maqbaasii torbaa fi gogeessa shan qaba. Maqbaasiin torba kun gogeessota shanan irra naan haasan seenaa isaa keessa seenuun barbaadu qaba. Namni dhalate tokko paartilee amma jennu kana ka diigaa oolu ka ijaaraa oolu kana Oromoon waggaa kuma hedduu dura fixee jechuudha. Shaanii ati gaafa dhalattee gaaftee tokkotti dhalattaa jibbitee jaalattee laamaa jabaa taatee fakkeenyaaf anamma ilmajii gadaan kiyya akaakayyuu kiyya ilmajii ture abbaan kiyya ilmajii ture abaabilee akaakiyya kiyya hundumtuu ilmajii turani ilmi kiyya ilmajiidhaa ilmi dhaloonni kiyya hundumtuu ilmajii ture itti dhufaa jechuudha. Kana jijjiirachuun kana keessaa bahuun hin danda'amu jechuudha. Kun nagaa eeguu keessatti nagaa itichuu keessatti bakka guddaa akka qabu hubachuun barbaachisaadha. Paartilee shanan kana keessatti ammoo gahee ofii bahachuudhaan gaafa ati dhalattee kaasee simboolikaali itti gaafatamummaa sitti kenne gadaan kun gaafatamummaa sitti kenne waggaa dhalatte sadii kaasee hanga 8 dabballee siin jedhe yeroo kunuunfannu sammuuf qaamaan illee yeroo kunuunfannu yeroo dabbalummaa kun waggaa 18 booda miti miseensa paartii kan taatu akka gadaatti gaafa dhalatte ta'a gaafa dhalatte itti jiraataa jechuudha. Dabballee siin jedhe achii gaammee didinqaa gaammee gurguddaa siin jedhe diyaagiraamii kana yoo ilaaltan asii ol hanga gara bitaa sanii yoo ol deemtan qaamaa qalbiinis dabalaa deema. Dabballeen ijoollee kunuunsa barbaaddu gaammee xixiqqaaletti gaafatamummaa xixiqqoo waan akka horii re'ee tiksuu qe'eetti jalqabu gurguddoon hoora mudaaluu jalqabdi humna waraanaa ta'a gaafa kilaayimaksii irra galu karaa fiixee irra gaafa galu erga dabballee kaasee hanga gubbaatti sadarkaalee kanneen keessa sababuma umriin isaa gahee fi miti ammoo kufuun jira jechuudha. Akkuma amma barumsaa ammaa kana jechuudha. Kana guddaa erga fixee gogeessa keessatti abbaa gadaa sadarkaa abbaa gadaa itti gaafatamummaan karaa fiixee sitti kennamaa jechuudha. Itti gaafatamummaa karaa fiixee yeroo sitti kennamu san kasiin gituun jiru itti gaafatamummaa guutuu fudhataa jechuudha. Waggaa 8 erga biyya bulchite 48 suuta ammoo itti gaafatamummaaf qaamni keessa darbaa deemaa jechuudha. Konfereensatti keessaa bahaa gadaan wajjin jechuudha. Poolitikaa keessa immoo eebba malee jechuudha. Gadaa keessaa bahe fixadhee jechuudha. Amma achi akkana bineensanii namni tokkoffaan gorsitoota jalqabaati lammeessoo akkasuma. Qaamaa qalbii biyya dadhabaa deemu asitti dhufu. Danqa yoo laaltan ammoo hariiroo waliin qabu. Fakkeenyaaf dabballeen fi gadaan wajjin lachuu booratti galaniiru qe'ee itti tuttufaa oola itti muuxataa oola hin barsiisaa jechuudha. Jaarsi galee galmee xixiqqaa fi namni affeessoon amma jajjaba gadaan wajjin ta'ee booratti hin galle waa naannoo qe'ee ijoollee gada ijoollee kana deebisaa san deebisaa jechuun numa danda'aa jechuudha. Galmee gurguddaa fi namni sadeessoos akkasuma hariiroo qajeelaa waliin qabu waliin baratu waliin oolu akkaataa kanaan paartilee shanan laallisan keessatti hirmaachuudhaan manni barumsaa asii jechuudha sirna gadaa keessatti.
akkasuma itti gaafatamummaa kanatti kennuun nageenya keessatti illee gahee guddaa kan qabu ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Egaa jechamootaaf mammaaksota hedduutu jira kanneen tokko tokkoon kaafnee ilaaluu hin barbaachisu. Nagaa waaqaa nageeffanne yaa waaqa nagaa nuu buusi yaa waaqa nagaa buusi nagaa nu nageessisi bultiin isin nagaa nageenyi badhaadha ollaan cufti nagaa horraa horiin madhaa maatiin sa'aadamni ka'ee de'een nagaa oolaa bulaa nagaan galaa nagaarra wal garra nagaa keessa wal garra ati nagaa buluuf ollaan kee nagaa naa bulu jechamootaaf mammaaksota hedduu arguun kun hamma Oromoo nageenyaa bakka akka kennu nu garsiisaa jechuudha. Kanaaf mammaaksota hedduutu nagaa nageenyaan wal qabatantu jira. Jaarsi kan abbaa dhugaatii dhugaan kan waaqaati. Baay'ee ilaalla booda jaarsi gosa hin qabu hayyuun gosa hin qabu. Hayyuun gosa hin qabu jechuun illooguu jechuudha. Waa hundumarraa dubbisaa jechuudha. Yeroo tokko yeroo namni wal ajjeese qeerraa fa baqachuun jira. Hayyuun qe'eedhaan baqattu hundaa hanqixa waan ta'eef kanaaf akkasitti ilaaluun barbaachisaadha. Egaa maloota araaraa hedduutu jira kanneen hundumaa asitti kaasuun barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Jaarsummaan maloota araaraa hundaaf abbaa ta'uu danda'a. Gumaan jira, siinqeen jira, qucaan jira, seerri hattuu, barbadeessuun jira, seerri nama quufee gosa dhagahuun ittiin qabeenya isaa irraa fuudhanii tasgabbeessanii goroomatti deebisanii jira. Uleen gosaa jira, ilma intala gosaa qajeeluu didde abbaa qajeeluu didde dhaanonni itti tuttufanii nagaa buusanii mana barsiisuun haraanuu yookiin kobuu namni itti dhaqe gosaatti dhaqe gosaan ala ta'e hundaanuu dhaqee mana barsiisanii irraa dhiqanii araarsuun jira. Mukeessuun jira gosa keessaa baasuun miidhagdi kennuu dhiisuun marginalaayis gochuudha. Mukeessuun kun inni dhumaan gaafa kanuma huttaati ta'etu jira sibiitu jira inni loon jira hidhanii of keessaa baaftaa jechuudha. Sirna kana hundaa yoo jiru sibiicha jennaan sibii itti murraan inni loon jira jechuudha. Gosa hedduutu jira akka kanatti Oromoo keessaa bahamee kan jirani. Egaa adeemsa jaarsummaa keessatti qaamota gurguddaa kan argina yoo xiqqaatee qora mataa qora miilaa abbaa murtii taa'aatu jira. Kunneen hundi gahee ofii qabu sanamma yeroo keenya waan hin jirreef tokko tokkoon itti deemuun rakkisaadha. Jaarsummaan kun gaafa gaaddisa qabe eebbaan jalqabama kootu dhufee jedhanii qolli mataa miilaa wal waama. Achi booda hunduun manaa keessa dhufa murtiin kennamuu danda'a. Gulgulli otoo murtiitti hin seenin godhamuu danda'a. Tartiibni isaa eebbaa kootti dhufee huuruu maqoo yookiin fincaan yookiin irraa guddachuu kan jedhutu jira. Egaa adeemsi kun akka kanatti isiriitti kan tahee miti akkuma hubatamuuf achi booda erga fincaan bahamee irratti mari'atame gunguma murtii kennamuuf deemu irratti gungumni dhufaa zeen murtii abbaa murtiin kenna araarri bu'aa harka wal fuudhu eebbaan goolabamaa jechuudha. Akkuma eebbaan hin qabamne erga haafuu jedhame erga walitti araarsanii eebbaan goolabamaa jechuudha. Tokkoon isaanii waa hedduutu keessa jira amma sa'aatiin hin ga'u. Duudhaalee Oromoo saboota biroo jidduutti nagaa fi araara waarsan akka Oromoon dhugeeffatutti ilmoon namaa hunduu hidda tokkorraa dhalatee waaqni uumaa hundaati. Garaagarummaan ilmaan namaa jidduu jiru akka garaagarummaa ijoollee lakkoota jidduu jiruuti. Ijoollee lakkuu gadaabeessa takka keessaa dhalatte jidduu jiruuti. Kanaaf ijoolleen gadaabeessa takka keessaa dhalatte hamma feete wal fakkaatu hamma feete gadaabeessa tokko keessaa dhalattu waliin fakkaatu. Garaagarummaan ilmoo namaa waldhabbiidhaaf sababan ta'uu jechuudha. Akka filosoofii Oromooti akka badhaasama Oromooti waan sabaan garagara ta'eef waan sabaan adda adda ta'eef waldhabdee godhataa wanni jedhaan jiru jechuudha. Aadaa Oromoo keessa
akkasuma seerri uumamaa heerri uumamaa Oromoo ilmoo namaa hundi horoo irraa dhalatu uumama jalqabaa jechuudha. Kanaaf adii gurraacha faranjii habashaa wanni jennu kun cufti ilmaan horootii jedhee dhugeeffata boodi gaariin dhaabamiif hawaa jiru jechuudha. Kanaaf namoonni kana masakka kanaaf Oromoon saba isatti isa wajjin jiraachuu barbaadu dimokiraatii kenneefii boonse kaammoo akka wallaatti waliin jiraachuu barbaadu akka wallaatti dhaabbilee adda addaa tumeefii waliin jiraata. Fakkeenyaaf wanni hamtuu dhufte watiin akka ati waraanaaf itti dhufte miidhuuf itti dhufte hin beekin argadhee jettee hin dhooftu jechuudha. Isuma ciisuu baadhaa geejjeesinee yoo ta'e yoo itti dhufte akkuma bakka ciisetti laajjeesi saba biraatitti farda yeroo sagal ergeen booda oomishni isa xumuraadha waraanni jechuudha. Gaafuma waraanaan dhabu sanuu akkoo gaafa akkasii waraanaan dhufaara araara eegatibde qophaa'ee dhufaara qophaa'ina eegii jira kun hiikoo guddaa qabaa jechuudha aadaa keessatti. Dubartoonni daa'imman manguddoonni hin miidhamanii seera waraanaa Oromoo keessatti horiin ajjeesan safuu manaaf midhaan hin guban hin balleessan safuu hin balleessan nama harka kenna hin ajjeesan yookiin garbicha godhatan ollaa aara manaa isaa argitu barwachuu gurma isaa yookiin maqasa isaa dhageettu diinan jettuun saba fedhe yoo ta'e malkaa tokko gamaa gamanaa walitti dhufa yoo ta'e kaloo tokko gamaa gamanaa walitti dheedha yoo ta'e diinan jechuun kun safuudhaa jechuudha. Ollaa immoo waaqatu dhaamatu buleerraa jechuudha. Kanaaf jechamoota hedduutu jira. Nama dhiisee bineensu waan ollaa ofiin tuqu waraabessi gaafa gooruu cabsee ijoolleen baadiyyaa beektu eessaa dhufee jedhu waraabessi qe'eessanii horiin qe'eessanii nyaatu waraabessa gara biraatii dhufetu nyaata bineensa gara biraatii dhufetu nyaata waan qe'ee ofii waraabessi hin nyaatu kun agar Oromoon akka ollummaa bakka qabu agarsiisa. Oromoon ilmoo namaa qofaaf osoo hin taane qabeenya uumamaa kamiifuu safuu sadeeffannaa qaba. Seera raammoo raarattiitu jira. Seera raammoo raarattii jechuun ilbiisota ijaa mul'atanii fi mul'anneefillee seera tumaa jechuudha. Mitiidhaa kaasee hanga arbaatti seera qabaa jechuudha. Seera mukaa boqqollootu jira. Seerri mukaa boqqolloo bosonaa fi waan bosona keessa galaa jechuudha. Bishaan dabalatee kun seera qaba, safuu qaba. Bineensonni mukkeen hedduu maqaa gosa Oromootiin waamamu jechuudha. Fakkeenyaaf leenci aboosara karaa mancaa keessas karaa arsii keessa yoo dhuftan gosaata aboosara gaafa leenci sitti dhufu ana aboosara jedhii ni jedhu ana aboosara jedhii sitti dhufu gaafa leenci ajjeefu aboosara dhugumaa sirraa nyaata. Akkasuma qorqee adii isa dhiyeenya abbootiin gadaa seeratti tuman. Kanaaf kun hundumtuu akka environmentii eeganii fi egaa yookiin hundeen isaanii Oromoo bira ta'anii fi hundeen isaanii saboota kaan bira ta'an yoo kaartaa kanarraa isinitti mul'ataa jira ta'e fakkeenyaaf garaa Benjaminu uummata Tigree afaan jidduutti kan dhagaa'e abbagaa kan jedhamu akkuma isinitti beektan Oromoo Affaar Amaara Tigraay walitti kamiin Musliim kan jedhamu warra bosonaa fi warra Affaar kana warra Amaaraa kana kan walitti michuu kan jedhamu naannawa sanitti Oromoo fi warra Gumuz kana kan walitti Amaara dabalatee Maddaa kan jedhamu egaa bakka bakka isaanii kaa'uu yaaleera. Warri Oromoo keessatti kan nagaa tiksan warra gurraachessi kana muraasa isaanii waliin ilaalaa tokko gurraachi dhaabbata saboota Sintee Arsii Oromoo Sintee Guraagee Maskaara Maaragoo akkasuma akka Interpoolii kanatti hattuu yoo gamanaa yoo dhooftee achi geessine achi asuu kan deebisiisu qabeenya haadhaan daangaa kan eegsisu nagaan saboonni kunniin akka waliin jiraatan kan taasisu abbaan gurraachaatiin kan bulchu abbaan gurraachaa immoo yeroo isa bulchu kanatti nama achumatti dhaabsisu abbaan gurraachaatiin jedhu
jennaan kabira darbe ta'uusaa kabaja guddaa akka qabu ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Aazalaan lamachiin bashannantu baasaa jira. Kun dhaabbata gurraachaati. Gaafa 2016 qorannoodhaaf wanta dhabnee isa marata adii qaban isa guutuu san haati jaatame jedhamu amma lubbuun injiranii gosa maaraaqoo keessaan ulaagaan jaarolee gurraachaa kana ta'anii abbaa gurraachaa dabalatee filamuu barbaachisu afaan warra kanaa hunduma beekuu daangatti dhihaachuu aadaa fi duudhaa naannichaa beekuu barbaachisaadha. Kanaaf yeroo sana namni Oromoo gaafa kana nama sadii qofaatu keessa ture. Hundi isaanii afaan Oromootiin waan nu barbaadu. Afaan kamiinis nuu kennu danda'u nuu kennamu jechuudha. Kana fudhatamuu itti jiraachuu barbaachisaadha. Michuunis akkasuma saboota akka Amaaraa, Shinaashaa, Gumuuzii fi Agaw jidduutti nagaaf tasgabbii eeguuf kan gargaaru. Laga Abbayyaa bolbolkana gamaaf gamanatti nagaaf bilisummaa saboota eeguuf kan gargaaru ta'uusaa harma hodhaan otoo guutuutti Oromootti makamiin ofirraa akka deebine gochuuf akka nagaa waliin jiraatan gochuuf qabeenya waliin fayyadamuuf kan kana fakkaataniif kan gargaaru. Gondooro rakkoo yookiin waldhabdeen tokko saboota akka Oromoo waliin daawwachuun tokko yoo uumame akka deebi'anii jedhanii nama argaa barbaaduu jedhanis. Kanaaf Gondooroo dhibba Itoophiyaa kanatti gahee guddaa qaban keessatti Oromoo danda'uutti aadaa lachuu keessa kan jiru suuraawwan kana yoo ilaaltan yeroo Gondooroodhaan abbootii gadaa Gujii yeroo walitti dhiifanii rakkoo uumame hiikaa jiranii. Wanti kan jedhamus Gujii geetoo Gujii waan gamaa gamanatti uumu rakkoo gamaa gamanatti uumu waliin isaanii ta'uu isaati. Egaa mata duree baay'ee barbaachisaa ta'etu barmaa na akka aane garuu hindeetuma waa tokko jechuun barbaada. Dubartoonni aadaa keessatti maali? Gaheen isaan nagaa buusuu keessatti qaban. Oromoon waaqaa gaditti dubartiitti mul'aa dubartii waaqa xiqqoodhaa jedha. Heerri dubartii heera waaqaati. Seerri dubartii seera waaqaati. Seera namaatiin hin laallamu. Dubartii waaqatu kabajamuu fi wayii taasisee uume wayooma dubartootaa kanatti namni jiru akka heera waaqaa cabsetti yookiin dabsetti adabama. Dubartoonni daqiiqaa lama keessatti nu gabaabsi dubartii jechuun hunduu nagaa jechuudha. Elellee jedha Oromoon maqaa sammuu nagaa jechuudha. Waan nagahaa malee waan hormaataa malee hin farriftu. Akkasuma waldhabdee karaa adda addaatiin uumame eeguu keessatti gahee guddaa kan qabdu ta'uu isiiti. Gahee dubartoonni qaban waldhabdee uumamaa hiikuu gaafa caalu gaafa roolli hammaatu gaafa dhabdee dhirsaaf niitii gidduutti uumame nagaa buusuu keessatti waldhabdee haadhaa fi ilma gidduutti uumame waldhabdee abbaa fi ilma gidduutti uumame waldhabdee dubartii fi gidduutti uumame ardaan jilaa yoo tuqan kana hunduma keessatti gahee guddaa qabdi. Akkasuma nagaa Oromoo keessatti institushiniin dubartii kan dhiirotaa caala. Wanti argitan pirezidaantii darmanii institushinii dubartiiti kan dhiirri keessatti hirmaatan. Dhiirri garuu institushinii yookiin dhaabbata addatti kophaa isaa qabu jechuudha akka jedhamu sammuu dubbiin. Dhaabbileen dubartoonni kophaatti qaban siinqee isaan malaan waldhabdee hiikuudhaaf ateetee gama spiritual ta'e hormaata sa'a namaatiin minjoo ka jennu hormaata sa'a namaa dabalatee qabeenya wal gargaaruudhaaf dhadhaa walitti fuutee torbee lamaan torbee sadiin ximbiliqoon ka jedhamus akkasuma qabeenya walitti fuudhu addooyeen ijoolleen durbaa waliin godhattee yeroo hunduma kan ittiin wal bira dhaabattu rakkoo kan jedhamu heerumuu ishii kan mirkaneeffattuun qabeenya isiif kennamu kan afaan maaternitiin isa jennu da'umsa duras da'umsa boodas gahee guddaa ka qabu ta'uusaa marroo ka jennu walirra naanna'anii wal gargaaru daadoonis akkasuma dabaree ka jennus ameesa waliin dabarsuu ta'uu danda'a. Geega'oon qabeenya dubartiin maatii irraa qabdu gaafa heerumtu. Ingichaan kan ijoolleen durbaa bilisummaadhaan waliin tolfattu dubartee yookiin reeffuma
gabaa kan jennu keessattuu gara Oromoo kaabaa kanatti kan beekamu nagaa waaqaa lafaa boosuu galayyuun ijoolleen dhiiraa itti ramadamtee akka isiin ittu qabne haga heerumtutti ka'ee yoo durbi dubdaan tuqamte galayyuu kanatu itti gaafatama buna galaan hormaata sa'a namaatiif kan hojjetu shanan uummataa maqaa adda addaatiin beekamuu danda'a kunis spirituwaalii gaafa deemte guyyaa 5-6 booda dhiqanii ka wanni jedhan gumaata karaa adda addaatiin ka yeroo isiin waa taate fidanuuf roosisni heerumtee horii ganama fedhiisiitiin siinqeedhaan dhahattee qabeenya ofii isheen taasifattu harka fuudhaan gaafa isiin deesse itti deemanii qabeenya akka fuudhaniif giizoo ofariinis kan wal gargaarsaa walitti dhuftu ta'uu isaatii waa kana hunda qabna waa kana waa baay'ee hedduu kana qabna garuu har'a eessa jirraa ka jedhu hooggansis ogeessis hayyuunis of gaafachuun barbaachisaadhaa duudhaalee kun laafanii jiru kanaafuu nagaaf tasgabbii tokkummaa hawaasa uummata kanaa hawaasa biyya kanaa eeguudhaaf wantoonni kunniin qoratamanii sirna barnootaa keessatti heera keessatti seera keessatti madaqfamuun barbaachisaadhaa ulfaadhaa.